يا رموتي ديني بكبراتي للطلف وكبدا المان دايما وجدت بكنا قد اجر مر فينيت يا ربي شنو مصدر لا ميلخل لا متاخل هذه المونه قاعده الكت هي قريبه رودي برنا فيده تكنا قد غوتو تبابو تنيني كبناتت فرشو وفي المان ما كان قد اجر Godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultuum bulchiinsa magaalaa Baddeessaatti kiliinikni dhuunfaa Abbii jedhamuu fi itti gaafatamaan buufata fayyaa magaalaa Baddeessaa wajjin ta'uudhaan qoricha summaadhaan namoota diranii daa'imman 7 fi namoonni ga'eessonni 6 miila isaaniitiin laabshaa'uun dhaga'ame. Diree mucaa kun miilli naafatee haakima adaama finfinnee bakka hin geessin hin qabnu maallaa guddaa irratti baafnee guyyaa takka dhufee daa'ima kana akkam ta'e jee nu gaafannee uumaan fiddanii jee gizeen agareen irraa achi gara galee deema. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp koodii niikuleeraa akka hin arganneef qondaala waraanaa olaanaa biyya Ameerikaatiin ugguramuun dhaga'ame bal'ina oduutiin dhiyeessina. Biyyi Paakistaan gaafii Saudi Arabiyaan Suudaaniif waliigaltee meeshaa waraanaa doolaara biiliyoona takka qabxii 5 akka taasifamu gaafatte haquun dhaga'ame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sin dhaqqabu. Annee lammeessin dhageessifne hanga footootu lammii miidiyaatii amma bal'ina oduu taasise. Godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultuum bulchiinsa magaalaa Baddeessaatti namoonni ogeeyyii fayyaa jedhaman magaalaa Baddeessaa fi aanaa Odaa Bultuum keessatti daa'imman umriin isaanii waggaa 4 hanga 14 jidduu jiran 7 ol miila laamshisaa jiraachuu ragaan irra gaamuun dhaga'ame. Yakka kana adda durummaan kanneen irratti hirmaatanii gaggeessaa jiran keessa obbo Gammachuu Barreessaa fi obbo Xibaabuu Zabadee abbaa kilinika dhuunfaa Abbii Hoggaatan obbo Gammachuun itti gaafatamaa buufata fayyaa magaalaa Baddeessaa qoricha yeroon isaa irra dabruun summaa'ee faayidaa dhuunfaatiif gara kilinika Abbiitti hoggaa dabarsu abbaan kilinika dhuunfaa Xibaabuu Zabadee qoricha summaa'ummaan isaa buufata fayyaatti mirkanaa'e namootaan diruudhaan hanga ammaatti namoonni 13 miilli isaanii laamsha'u ragaan hospitaala riferaalaa namoonni kunneen itti yaalamaa turan mul'iseeti jira. Akka odeeffannoo namoonni dhimma keessa beekan qoodanitti qorichaa fi meeshaalee fayyaa adda addaa itti gaafatamaan buufata fayyaa magaalaa Baddeessaa obbo Gammachuu Barreessaa kuusaa qorichaa waajjira keessaa baasuun gara obbo Xibaabuu Zabadee dabarsuun namootaan eega waraananiin booda galii dhuunfaa argatan kanaas dho'isaa jiraachuun ibsame. Dhimmi kun gara seeraatiin qoratamee adabbii yakkaatti akka hin adabamne immoo qaamolee aangoo qaban fayyadamuudhaan maatii namoonni jalaa miidhame dursaa turuullee ibsame. Haa ta'uuti malee gocha kana eega hawaasni magaalaa Baddeessaa aarii qabuun ibsateen booda manni murtii adabbii ji'a 8 fi qarshii 1,800 qofa eegatti mureen booda kilinikni kun akka cufamullee murtaa'ee ture. Haa ta'uuti malee qaamolee yakka kanneen hojjetan ammaas namoota aangoo qabanii fi gubboo fayyadamuudhaan ji'a 6 qofa eega hidhameen booda kilinika isaa deebii banachuudhaan hojjechaa jiraachuun ibsame. Yeroo namoonni miidhaman daa'imman 7 fi ga'eessonni 6 miilli isaanii laamshee hafuun ibsameeti jira. Yeroo ammaan tana dhimmi kun hawaasa magaalaa Baddeessaa biratti dhimbuuf uumeeti jira. Dhimma kanarratti ragaan hospitaala riferaalaa namoonni kunneen itti yaalamaa turan miilli isaanii laamsha'u ragaan hospitaalota mul'iseeti jira. Maatii daa'imman isaanii qaamni isaanii jalaa laamshee kundiin akka haqa isaanii hin gaafanneef doorsisuu fi dhiibbaan qaamolee aangoo qabanii kanneen jara kanarratti raawwataman ta'uun ibsameeti jira. Sagaleen isaanii ukkaanfamee hafaa jiraachuu fi yeroo ammaan tana miidiyaatti akka hin baafamneef doorsamuu ibsan. Miidhaan ilmaan isaa irra gahaa jiru kana akka hin dubbanne yookaan miidiyaa gubbatti akka hin baafne sodaachifamaa jiraachuu ibsan. Irra caalatti kanneen yaaddoo keessa galan namoota maatiin jalaa miidhaman hoggaa ta'u maqaa ogeessi fayyaatiin jireenya daa'imman ol guddatoo ta'an kan irratti miidhaa jabaa geessuudhaan xiinsammuu fi qaama isaanii miidhee jiraachuun ibsame. Namni kilinika dhuunfaa kilinika Abbii jedhamu qabu obbo Xibaabuu Zamadee jedhamuu fi gareen isaa uggura tokko malee burraa qarii dalagachaa jiraachuun isaanii ibsame. Yakka Xibaabuu raawwachaa jiru odoo arganu qaamoleen dhimmi isaanii ilaallatu hundi hayyama odoo hin uggurin akkasumallee ogummaa isaa kan irra deebiidhaan odoo hin sakatta'in qorannoo homaatu odoo hin taasifamin ijaa fi gurra qabatanii irraa cufachuun ibsameeti jira. Kanaanis namoonni magaalaa Baddeessaa akkasumallee namoonni qaama miidhamtoota kana argan mufii isaanii sooshaal miidiyaadhaan ibsatti jiru. Torbaanuma kana keessa gaafa Eebila 19 bara 2026 daa'imni takka aanaa Bookeerraa yaalamuuf dhufte sababa qoricha summii mana Xibaabuu kanaatti isii mudateen duutii maatiin isaa reeffa fudhatanii galuulee ibsame. Hanga ammaatti daa'imman umriin isaanii waggaa 4 hanga 14 jidduu jiran miilli isaanii laamshee kanneen Numaan Yaadataa Kamaal, Biiftuu Alejii, Imraan Shariif, Faaxumaa Alejii, Caalaa Muhammadii fi Ammar Amannuur Ismaa'il akka taanes ibsameeti jira.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp koodii niwukilaraa biyyattii argachuuf walgahii White House irratti mormiin cimaan qondaala waraanaa olaanaa tokkorraa isa mutachuun dhaga'ame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qondaala waraanaa olaanaa biyyattiitiin koodii niwukilaaraa akka hin arganne ugguramuusa maddeen miidiyaalee garaagaraa gabaasan. Xiinxalaan duraanii CIA Lauri Johnson sagantaa YouTube Judging Freedom irratti akka ibsetti pirezidaantichi walgahii hatattamaa wiixata biree kana taa'een koodii kana argachuuf yaalullee qondaala waraanaa olaanaa Ameerikaatiin ugguramuu ibsee jira. Johnson haala yeroo sanii akkas jechuudhaan ibse. Yeroo pirezidaantiin Ameerikaa koodii niwukilaaraa fayyadamuu barbaadanitti Jeneraal Duncan jabaatee dura dhaabbachuun lakkii jechuudhaan diduu ibse. Jeneraaltichi aangoo addaa itti gaafatamummaa waraanaatti qabaniin fayyadamuudhaan hojii kana jala ugguree jiraachuun ibsame. Odeessa falmii guddaa kan uume hoggaa ta'u oduun kun karaa waajjira White House irraa mirkanaa'uu baattullee pirezidaantichi ammas koodii niwukilaaraa kana maaliif akka barbaadame kan hin ibsamin ta'uu isaati. Haaluma kanaan wal qabatu keessatti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ergama baraarsaa murteessaa Iraan keessatti taasiseen gorsitoota waraanaa isaaniitiin kutaa niwukilaaraa keessatti ugguramuun dhorkamuu isaallee dubbate. Qondaaltonni olaanoon amala sirrii hin taanee fi murtee waliin simne dabarse jechuudhaan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kanneen qeeqan hoggaa ta'u pirezidaantichi ammoo yeroo taateen kun isa mudatutti taatee bara 1979tti xiyyaarri Ameerikaa humnoota Iraan kuffisuu hordofee akkasumallee humnoota Iraan kuffisuu yaadachiisuudhaan rakkoo jireenya booji'amtoota Iraan kan bara 1979 mudate yaadachuudhaan iyyansa keessa qabuun ibsame. Waayila isaa West Wing of the White House keessa jiran yaadachiisee iyyachuun dhaga'ame. Biyyi Paakistaan waliigaltee meeshaa waraanaa fi xiyyaara waraanaa Suudaan waliin qabdu doolaara biiliyoona takka qabxii 5 hayxee jechuun Reuters maddeen nageenyaatiif dippiloomaatota Paakistaan waabeffachuun guyyaarra gabaase. Kunis dura Saudi Arabiyaan manguddoo ta'uudhaan Paakistaan meeshaa waraanaa gara Suudaanitti akka ergitu gaafachuun maallaqa meeshaa waraanaa kanaaf kafalamuuf erga murteessiteen booda irra deebitee ammoo waliigaltee sun akka haqamu erga Paakistaan beeksifteen booda ta'uun ibsame. Paakistaan illeen waliigaltee meeshaa waraanaa Suudaanitti erguuf karoorfatte haquun ibsame. Kanaan dura jagurran dhala keessa waliigaltee meeshaa waraanaa kun sadarkaa dhumaarra kan ga'e yoo ta'u kunis manguddummaa yookaan qaama sadaffaa deeggarsa taasisu Saudi Arabiyaan ta'uun ibsame. Saudi Arabiyaan amma deeggarsa maallaqaa waliigaltee kanaaf goote dhaabuuf Paakistaan waliigaltee kana haquu akka dandeessu erga beeksifteen booda Paakistaanis meeshaa erguuf kaate dhiisuun beeksifte. Walgahii sadaasa bara 2026 biyya Saudi Arabiyaa Riyaad keessatti hooggantoota waraanaa Suudaanii fi qondaaltota Saudi Arabiyaa jidduutti taasifameen Suudiin deeggarsa maallaqaa waliigaltee kanaaf goote akka dhiifte ibsite jechuudhaan Reuters maddeen isaa waabeffachuun gabaase. Waliigalteen tun qaama tattaaffii Paakistaan alergii meeshaa waraanaa isii babal'isuuf taasiftu hoggaa ta'u Paakistaan eega caamsaa bara 2026 walitti bu'iinsa daangaa Hindii wajjin uumameen meeshaalee waraanaa isii beekamtii argate gabaa gurgurtaa isii babal'isuuf kan hojjechaa jirtu ta'uun ibsame. Wallabdee waggaa 3 waraana Suudaanii fi humnoota saffisaa Suudaan jidduutti mudateen rakkoo namummaa idil addunyaa hamaati kan fide hoggaa ta'u naannichi dantaa biyya alaatiif bakka mijataa ta'ee fi biyya guddoo warqee oomishtu galaana diimaa keessatti ammoo bittinnaa'uudhaan uumamte ta'uun ibsame. Gurgurtaan meeshaa waraanaa Suudiitiin durfamu haquu isaatiin wallabdee ji'opolitikaa bal'aa naannicha keessatti mul'atu kan calaqqisu hoggaa ta'u Saudi Arabiyaa fi biyyi Yuunaayitid Arab Emireet rakkoo Suudaan mudate furmaanni dippiloomaasii qofa akka ta'e ibsanii jiran. Suudiin waraana Suudaan deeggarti jaamtee kan himatamte ta'ullee Emireetonni ammoo humnoota mootummaa deeggaran ariitiin gargaaraa jiraachuun ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kanan gammaatti isin biraan gahaa turre turtii gaarii. Madrasaa keessaa fuudhe. Kanaafuu isinis marfee waraannatteet mana hakimaa dheettee akkuma namatti miilli midiyyoo tanaa kafaa jechuudha. Mee ummaa bara yoom geessite? Eenyu bira geessite? Xibabuu bira geessite.